xinnoo lasheedhe. Garuu birriin ijoollee tumna bira jiru jechuudha. Haadha danteeluu teessiitti agarsiisa waaqafu raajii jennu akkuma jirutti ka'ee jechuudha. Iddoo gabaati. Innaa masoobiin ijoollee akkana nama torbaa minaamin na bira jira. Kun kan masoob warqiiti. Ilaala masoob warqii jechuudha. Kana duras isinitti agarsiiseera. Bitee hergesi. Kun kan abbaa tokkooti. Kunis kan abbaa tokkooti. Kan masoob warqiiti jechuudha. Kuni kan daabbooti. Isuma ta'ee kan daabboo bifa adiitiin. Kun kan masoob warqiiti. Sadii. Kan nama baasee fi sadii afur kanaani. Kunis kan masoob warqiiti. Baay'ee irraa bareeda masoobii akkana masoobii warqii irraa hin danteelin akkana adiidhaan. Asitti immoo kan daabbooti kuni. Kun kan daabbooti. Kan daabboo baay'ee na bira jira baay'ee sus. Ishiin kuni kan taphattu ishiiti kan masoob warqii. Kana kan ishii xinnooti jechuudha ishiin kuni. Kunis kanuma ishiiti. Kan ishii gubbaa jechuudha. Kunis kanuma ishiiti. Kan masoobii afurii baay'ee jechuudha. Kan masoobii torbaan na bira jira. Masoob warqii jechuudha. Masoobii daabboo baay'eedha na bira jiru. Innaa kan masoobii daabboo kana lamaanii tokko lama sadii afur kan masoobii daabbootii fi buddeena wal keessa makaadha. Afur shan jechuudha. Kan nama shanii baheefii jira. Kunis isuma. Kan nama shanii baasee kan masoobii daabboo. Isarratti immoo kan masoobii kanaati. Kan akkana gizee baay'ee namni jajataa duras baay'een bite bifa kana. Maali akka ta'e illee hin beeku. Gin bakka qirreeta waan hin jirreef hin deddeebisee bita. Isitti agarsiisuufani. Kuni 300 gatiinsaa. Kun immoo kan masoob warqii 600 jechuudha. Ishii kanaa fi ishii kanaan. Gabaatti zarzar godhu 500 isin hojjetu 550 isin hojjetu garuu ijoolleen hojjetanii manatti naaf fidu. Baay'ee walitti zarzari'ee jira. Inni gabaa baay'ee akka fe'etti mul'isa iyyuu jechuudha. Innaa akkasii gatii isaa yoo tarii nu ibsi jechuu barbaaddanii. Kun immoo 350. Kun 350 kan masoobii kan daabboo jechuudha. Kan akkanaa nama baay'eetu na jajataa duras akkan geesse argitan. Ammas kunuun jira. Gana kan hin bituyyuu lakkoofsan qabu jechuudha ishiin akkana. Kan biifeeti jijjiirradhaaf 12 bitee 6 bifa kana. 6 bifa kana jechuudha. Diizaayinii kana ijoollee anatu barsiise. Diizaayinii kana anatu barsiise. Kirrii isaa isaan godhatan malee garuu diizaayiniitti anatu barsiise. Isa kan masoobiin beeknu jennaan jechuudha. So bifa kanaan 6 baasisee fi jaajaa jechuudha. Kan nama baay'ee na bira jira ishiin kun. Kun birrii 50 jechuudha tokko 50. Kaffi jedhee immoo masoob eenyudhaan birrii 70. Kaffi jedhee soofaadha yoo ta'e birrii 70 jechuudha. Kun kan biifeeti makaakalanya jechuudha. Kinoo kun 6 jira. Kana faana bifa 12 maanna firii 12. Isaa birrii 50 jechuudha. Okay. Kun kan biifeeti. Asitti bifa kanaan marratti immoo wal qaxaqqaxanii anumaa gochuu hin danda'u hin jiru.
anta san filadheef suruma gaafsan namni keenya beektanii waan buburree malee hin jaalatu waan san beeku ani immoo yoona zimmi kan jedhe waa hin jaaladha itoon fuudhee kun himee fayyadu burcuqqoodhaan aan jedhan fuudhee birrii 350 ammas akkasuma garuu hin jiru immoo garuu hin jiru haa ta'u malee turanii ajoo ajachiisanii numan argadha jedhee yaada kan biraa kana kan shinii kan bifa kanaatiinis isinii dhaama kuni jechuudha kun bifa kanaatiinis isinii dhaama kun immoo birrii 70 jechuudha kan soofati kun baay'ee irraa bareeda soofarraa baay'ee tokko dhugaa yoo nabichi baay'ee tokko bareeda dizaayinii kana sanatu barsiise dizaayinii kana lamaan jechuudha ishii san anatu barsiise ijoollee kirrii san ma filate isa kana kirrii kana lamaan ani nan jaaladha akka malee isaan kana lama isumaaniin jedheenii ijoolleenis immoo warra ajajatan gana gara 30tu jira kuni kan nama 8 meeqa dhufa gana baa jechuudha kunilleeni eeshi asis hin jira akka filannoo abbaatti kun firee 8 kirrii adiidhaan 60 godhaniiru 55 innaa dhufte kana jechuudha kan xarapheessaa ishii 0 yookiin immoo kan biifetii jedhama akka filannoo abbaatti kirrii nanaa miti abbaatu filate birrii kana 55 adii isaatiin hojjettan garuu birrii 60 adii isaatiin akkanatti garuu birrii 55 kunoo kana firee 8tu bahee fi kan biifee baay'ee na jajjeka baay'ee ganaa fidu ijoolleeni ammaaf garuu isaan kanatu na bira jira jechuudha na jala akka ba'uufan isa kana hin fudhatu mi'a inshaallah kanaafan viidiyoo godhee jechuudha isaan kan bartani kana channel koof warri haaraa taatan seenati subscribe godha waan ana ajajachuu barbaadan ajajadha akkasinis nin jedha ajajadha dantel irraa kaasee meeshaa irraa kaasee masa warqi baay'ee na cinqe malee injira masa warqinis diizaayinis hin jettantu gargar ta'a garuu meeshaa biraa ajajachuu dandeessu iddoo jiranitti isinii qaqqabsiisuu dandeenya yoo fagoo ta'e immoo anas jechi isinii fe'ee gidduu finfinneetti warri fagoo sanaachi taatan finfinnee tokko qabdan ani finfinnee isinii fangeessaa sanaachi immoo hin fudhattu jechuudha maatiin keessan dhufanii isaanitti as rakkabee nan deebi'a akkasin isinin jedha maaliif ani dubartiidha waan ta'eef qophaa koo finfinneen haala darbee ijoolleen obbolaa minaamin osoo as bira jiraatanii fakkeenyaaf akka namoota tokko rakkoon qabu deemtee wajjin mi'a san amma qeetta as rakkabdee deebita immoo finfinnee darbee jechuun guyyaa lamanatti fudhata biyyan hin beekne yoo deddeebi'e rakkisaadha so amma finfinneetti achi adaamaa soo taatan gara sana shaashamannee soo taatan gara hoolotaa soo taatan ani amma finfinneetti isiniif hafe amma dhufanii narkaa fuudhee isaanitti kennee deemutti jechuudha kanaaf yoo isinitti tolee like share godhaa gaafii qabdannaa barreessaa ajajadhaan isinin jedha baay'ee